boqqollootti waaduudhaaf kasalleen jiru gooftaa. Argineerra ishee dimbaashaan isin dhufe saagalatu. Dambii obbo Dolloo utuma jedhamu dambii Dolloo ta'etu hafe. Ani artisti Aniif Dinquudha. Ittiin dammaysuuf feetan? Bekkirtiin eegeensa qabu ichalas viidiyoo biraatti walitti ni jira. Viidiyoo kan takka bawartan akka gammadaa viidiyoo guddaan sirraa qaba. Namoonni shaara kana afaan tatta yoo jiraatan subscribe gochuun dhageettina. Martuu notification tuqaa achi barbaada. Yaada qabaatan comment barreessa. Viidiyoo kana like godha. Like gochuun jalqabna. Like. Boqqollootti waaduudhaaf kasalleen. Hawwi modeling hawwi yeroo darbe viidiyoo irratti ni hojjeddeen ture. Namooti baay'ee commenti laata turtanii interview seen gammadaa show irratti viidiyoo hojjeddeen ture. Hawwi modeling kun modeloota nu qabnu buraayyuu keessaa jechuudha. Isee lameen dhaggeeffannaa. Boqqollootti waaduudhaaf kasalleen jiru gooftaa. Lafee gogaa kanatti yoon foon itti nu goota. Biraatti siitti baatee yoon jedhu na cuphisaa. Ammatu bubbee cimaan humnaan bubbisee dhufee. Mucaa kana buqqisaa. Walaloon kun social media naannaa jira. Keessumattuu hawwii yeroo waa'ee social media kanarraa ture gidduu eeqa. Yeroo mana hino awaayinse yookiin social media irra yookiin suuraa jedha yookiin immoo viidiyoo wayitii yookiin immoo haasaa wayitii wanti ta'e beewaayisee kana social media irra hinnaannaa isheen wanti isin barbaaddu sanuma. So malee itti yaaddee keessiin nama mana qabu nama tidaarii qabatee deebi'ee akkas akka ijoollee of godhee keessi suuraa ka'u kana akkuma keessi irratti taasifamuu beeka. Akkuma dhufaa irratti taasifamnu waliin wanti biraan jiru jechuudha. Ajandaa ta'uu nama barbaadu dhaseeni. Keessumattuu viidiyoon kana hundoo babbaa ture si nama abbaa mana ijoollee gadhiisee weel godhee keekii yeroo jalqabaaf qopheesse dhaseeni. So itti yaaddeeti egaa wantoota keessi nu irratti taasisuu dandeenyu nuuf hojjetti itti yaaddee jechuudha. Egaa hojii makeetti ati hojii kee godhattee waan itti jirtuuf jabaadhu. Maa jechuudha egaa argineerra ishee. Wanti guddaan viidiyoo kana hojjechuun barbaachisee fila paartii kana qofadha. Paartii kanaafidha kan viidiyoo faarfannaa kana hojjechuun barbaachisee argineerra. Edda kibbo bareeda. Dimbaashaan isin dhufe saagalatu. Kunoo akka jechaarannis humnaan gashataa irra keessa. Maal jira namaan mul'ifannaa beekaanis kana booda waan teestina keessi viidiyoo hojjedha harka koo kana sirraan buusoo keessi taa'etan ashaman kan tordoftoota kee bakka irratti nageenya argaa jirtu jechuudha onko amma viidiyoo jira argaa jirtu ilaala waan qabaniin gabaa boodanii jawaadhatis. Boriif abdatamus mooriin dheeratu kanaaf hundaanaan moo'ee beekamurra bilcheena fo'addee. Dhiiroochee. Tu kan durbaanyu kan dhiiraa isa dabarsaa jiruudha kan nama aarsu. Afoo shafoon fudhatan. Gircha kana yaadatte yoo ta'e magaalaatti illee jiraachuu dhiisuu danda'a gara baadiyyaa kanatti gircatu bu'a. Namooti walitti dhufanii sangaa bitatu sangaa sana immoo gircha abbaa 500 abbaa 200 abbaa 1000 bu'ee namni isa booda hixaan sun bu'ee maqaadhaan waamanii fudhatu kunoo gaanii kuma saroota irratti jalqabeera. Kotu ama, aku bagi dia gorra wanda tu tu ye, oke aku pantare, tapi berada tinggal gabah ini, mari bakal ni, enggak ada tinggal gabah tu, oh deh, oh berani oh deh, oh deh berani, Tachala udah deh berani, oh, mari ada itu lagi ya, tinggal mana rata, oh deh bakal berani, kota di mana rata. Siyaasa mataa isaa gaggeessaa jechuudha sariidhaan qabdee haa ta'u. Wayyaare gariiba honde musi wayyaare iskoora hasanati wayyuure salafa honde musi wayyuure sakofa hadi musi wayyuure.
Ilkaan kan manuma dhugaatiitti dhabe ta'uu danda'a namni kun nama dhugee machaa fakkaata. Ilkaan kun namni ilkaan malee hin dhalatu gaa. Ilkaan erguma dhalatanii namatti ba'a waa meeqaanii kan samana dhugaatii ta'uu isaa nafu jechuudha. Isiniif haa ta'u Dambidolloo ganda duwwaa sadii keessatti makiinaa obbo Maariyoo kan jedhamutu argama. Seenaa makiinaa kanaaf addana dhufe miti malee seenaa Dambidollooti. Obbo Dolloo nama jedhamutu dambii tokko dhaabee namoonni wal ga'ii waan adda addaatiif achi jalatti wal argu turanii kanarraa kan ka'e dambii obbo Dolloo utuma jedhamu dambii Dolloo ta'etu hafe. Innis naannama kanadhaa dambiin sun kan ture amma asfaaltiitu karaa irra baasee dambiin kun naannaa waajjira buufata poolisii ta'eetu kan inni jiru. Makiinaan obbo Maariyoo kuni amma yeroo jalqabaadhaaf Dambidolloo keessatti konkolaataa beekamaa ture akka jabana sanaatti Waaqayyo immoo kallattii kamiiniyyuu seenaa reenni hin nyaatu jedhee Oromoon akka beekutti seenaan kanas akkatama kana jira. Konkolaataan kun sibiilli isaa amma utuu ka'ee dafaqamee hojjetamee lammata calalame konkolaataa Siinootiraakii amma lamaan ba'uu laata yaada. Baay'ee sibiila cimaadha. Wanti cimaan tokko immoo dafee hin diigamu. Jireenya kee keessatti namni tuffatee kan darbee cimaa ta'e bara dheeraa si jiraachisuu danda'u isatti ittiin ijaaramtedha. Namni Kiristoosiin ijaarame jireenyi isaa bara jiraatu hundumaa keessatti gadi laafaa utuu hin ta'in cimaa adeema. Baroottan keessatti wanta isa dorgomu dhufan hin caala malee gadi hin ta'u. Seenaan keessa akkuma kana. Inni amma gatii hin qabu jedhamee oolee bulee gatii guddaa argachuu danda'a. Waan namni tuffatutti Waaqayyo ulfaachuu danda'a. Obboleessa koo obboleettii koo ergaan siif qabu tokko seenaan kee seenaa badu miti. Haala keessa. Dhugaa makiinaa obbo Maariyoo kana beektu keessumaa sirba jireenyaa irratti makiinaan obbo Maariyoo dambii gubbaa dhaabbata'u kuree beezii baratti kan jalalan namiiti sirba jira. Makiinaan kun seenaa baay'ee qaba dhugaa amma keessi caakkaatti yookiin daggalatee keessi nuti fokkisee dhaabatu kun iddoo biraatti amma seenaadhaan daawwatama akka muuziyeemiitti qulqullinni isaa eegamee iddoo bareedaa irra taa'e kan namoonni daawwatan ta'a ture. Amma garuu seenaa guddaa qaba seenaa jabaa qaba akka naannoo sanaatti garuu aadaa fi turizimiin kunuunsanii hin keenye waan kana waan kun waan salphaa miti seenaadha jechuudha. Waan jaarraa kun bara hedduu lakkoofse waan ta'eef akka seenaattitu eegamee turizimii keessa galee daawwatame bareedaa jechuun barbaada. Hello. Wala kalo. Sanuu jaarsa waraabaa dhugaa rabbi jaarsa tonkoleenya. Hello. Wala kalo. Hello. Wala kalo. Wala kalo. Jaarsa birata waan akka waraabaa jiru karaa fagoo deemanii gadi dhabbii waan egaa jira rafa namni rabni hin jiru konkolaataa keessatti garuu jaarsi kun isee waraabee keetti qodee qashan booda mootii isaatii rafa beekamaadha. Edila kana social media kana irraa jaalalli TikTok irratti keenya qaban baay'ee nama tola keessumattuu maraacheen miliyoona tokko galuu isaa irratti kan TikTok irratti hundumtu goluu waan keessiin manatti kabajatan jechuudha. Gammachuu walii kabajuu waan gaarii waliif yaaduu irratti qophii walii irratti gammachuu gadda walii irratti hirmaachuu irratti tokkoffaadha isaanii. So dhugaa waan tokkosii kun nama tola tokkummaan TikTok irratti Oromoo kun baay'ee namatti tola. Raachii baga gammaddeetillee. Akkanatti barbaadanii nama ta'e maarre ergasii jaalle takkaanaarre maarre takkaanaarre ergasii jaalle takkaanaarre ergasii jaalle takkaanaarre akkanatti barbaadanii nama ta'e nirra. Afaan maqaan jiraayi. Mate gurba. Afadistii haa. Avadistia.
Garabbi amma fuuras miti maalis miti amma galagalaan warri amma namooti gurguddaan ijaajji ijoollee kana keessumaa lafa akka godha sanatti fakkaata. Qinni gachaaniira humnaanii akka ta'an namaniiru. Ismee sochii masaanii ilaalla. Naannoo kamiitii bakka muxxunnaanii matti jiru muxxunnaanii ma keessumattuu seen gara dubaa suni cimaadha kan silippirii baafattee awwaaratti hin daakaarti. Akkasuma nama godha wanticha laalaa umurii kana keessatti akka nama godha garuu waggaa 2-3 booda itti tasgabbaasii hin taragaaggaate jechuudha. Ijaajjitee faarfattu hin teessisa booda akka armoolee jechuudha. Akkasuma nama godha wantichi garuu hin obsa mala wanti hin obsamne immoo hin jiru. Jalqaba Ayo durba gammanni soo durbatee isheen durbataate lamman isaanii tokkuma ta'anii waliin caalan ciraassa. Sanuu kajal mee viidiyoo jalqabaa ta'uu danda'a gara fuulduraateetu jajjabaatanii sirreeffatu. Gara see jalqabaa amma muuziqaan jalqabutti jaajanii eeggatan sana faarraa kutu insirrataan deema. Jalqaba akkasuma nama godha garuu viidiyoo tokko 2-3 gaafa hojjetanii viidiyoo na biraas gaafa laalaa deemanii sirreeffataa dhufu jechuudha. Jabaadhaa waan hundaaf. Akkam nagaa jirtu kabajamoo uummata Oromoo nageenyi koo bakka jirtanitti hundaa sinaa dhaqqabu ani artistii Aniif Dinquudha. Yeroo xiqqoodhaaf sinirraa badeen ture amma immoo hojiiwwan haaraa sinif fideetiin dhufaa jira. Kanaafuu hojiiwwan kanammoo kan argattanii YouTube chaanaalii kan koo irratti waan ta'eef YouTube chaanaalii kan koo share, like, subscribe gochuudhaan nu eegaa. Hojiiwwan kanarratti kan hirmaatanii keessaa gama walaloo fedhalloo irratti Abdoo Karayyuu, Lataa Tasfaa fi Aniif Dinquu akkasumas gama arrangementii fi mixii irratti immoo Taamraa Dirribaa fi Abrahaam Kidaanii wajjin hojjannee gama productioniin Boraat Entertainmentii fi Oftaanis. Aniif Dinquu muuziqaaraa YouTube mataa isii irratti fidaa jirti. Aniif Dinquu official YouTube yeroo subscribe godhaatii muuziqaaraa eeggadhaa. Benayin shifaan Misternya yine kemanem kemen. Akkasila warqee taadeen ture. Anki omaan jedhu daftee deebiste. Garuu barbaachisaa amma waan namaan galee jira maafuura waan ta'eef fachuun faarsaan yookiin hafuurri kadhatii unaaniin waaqa wajjin walitti sagganaa isa yookiin walitti dhufeenyatti waaqa wajjin qabdudha yookiin laphee kee gooftaaf kennitee faarfachuudhaani. Garuu tiiktookii bantee yaadiga amma ofuraa baajirta akka ganaa diitii goote poosti gootu beektaa akka uummati ilaalu beektaa garuu ati waaqayyo na arguuf dhiphina yookiin oolmaa waaqayyo si gaddisiisee boossee faarfachuu dandeessa. Garuu maal fayyada ofuraa baa muuziqaa faarsaa mana inni kun cirraashin bo'aa jira. Abbaa ijoollee abbaa mana baalatti daarii nama guddaa taateemu jilbeeffatta malee kana gola kee cufattee jilgeenfattee waaqa kadhatta moo tiiktookitti achi abbaate maali achirraa laalee si gadda gooftaan yookiin achirraa deebii kee si deebisa hin beeku ni tiiktookii sana wajjin ta'uu qaba walitti dhufeenyi kee. Amma kuni eerpoortii keessatti caatii qaamaa jiru. Eerpoortii keessa caatiin hin galaa hin darbaasa jedhu ani hin beeku waan akkas akkasii waan dabarsan natti hin fakkaatu garuu saarkaa kanarra gahameen naani gaariidha. Irra kaayanii maa dhaabattan ani keessa irra kaayanii hin ta'u garuu ufii yaabbatte dhugaa rabbi ufii yaabbatte hin ta'u ufii yaabbatte maa ndee irra hin keettani maa. Waan akkasii jirana gaafa aadaa keessatti gaafa heerumtu obboleessa isiitii kan fardarra kaa'uu qabu wanticha. Akkasii akkam beekutti aadaa iddoo biraa akka biraa ta'uu danda'a malee. Seenguun garuu ofii yaabbatte qarqara. Ku bareedaa irra hin keettanii isin maa dhaabattan warri kuwwan maaliif har'a gaangeen tula irra kaayanii ka irra kaayanii maa ittiin dammaysuu feetan.
Akkam bassaatti irra utaanu sunu eessa fiduuf? Ahaa, okay, nama irra qabala akkaan dagadhe. Horaa bulaa lama. Abbaa mana sana kana keessi akka farda yaabde galgala akkatti see yaabdu waaqa rabba beeku dhuga. Waan anti farda keessi yaabama? Ari'ee yaabe jiran. Utaaltee yaabda taanaani rabbi itti fuudhe sagalgalaa seetti. Sargi cidii wayii tureera cidii nama jabaa wayii yookiin artistii ta'a yookiin nama yeroo kanaa ta'a. Biyya muuziqaa kana yeroo viidiyoo darbe irratti fideera torban darbee ta'a cidii kuni cidii arsoota irratti sirban gaa cidha salphaan ta'u kun arsoota saayilee isaa ifaa caalaa guutuu sirbechuunis cidha guddaadha abbaa isaan barree artistii ta'a yookiin nama beekamaa ta'a. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siirkaadhe kana fakkaata akkatti bu'aartan abdii guddaan siirraa qaba namoonni hagamma subscribe godhaa daawwachaartan subscribe godhaa jechuun barbaada yaadoo qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin goolti deemnutti nagaan tura.